Jiraattonni magaalaa Finfinnee imaltoota ayyaana irreechaatiif simannaa ho'aa jaalalaa fi kabajaan dabalame taasisaafii jiru. Kutaalee magaalaa fi aanaalee hundarratti buufata simannaa keessummootaa qopheessuun nyaataa fi dhugaatii dhiyeessuun keessummoota simachaa jiru. Bara 2011 gaafa ayyaanni irreechaa hara Finfinnee irratti kabajamuu eegale jiraattonni magaalattii mana cufatanii foddaadhaan ilaalaa akka turan yaadannoo yeroo dhiyooti. Kutaa magaalaa Booletti bulchaan aanaa 11 obbo Amaan Hamdaa ayyaanichi kan Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaa fi sablammootaas ta'aa dhufeeraa jiran. Magaalaan Finfinnee armaan dura waggaa 4 dura imaltoota irreechatiif mijooftuun turre sodaan adda addaa ture mana cufataa turanii yaa ta'u malee adeemsa keessa marii uummata wajjin tasgabboofnee godhaa turreen uummanni amma irreechi uummataaf nagaya tokkummaa badhaadhina haala ittiin qabeenya isaanii gabbaasanii ittiin gurguratanii qabeenya ittiin horatan kan tokkummaa ta'uu hubatanii amma akkuma argitanitti balbalti daldalaa kamiitu banaadha simatanii alaabaa abbaa gadaa karra ofiitti irratti fannisanii marga afatanii keessummaa simachuudhaaf daabboo shaayii fi bishaan qopheessanii akkuma argitanitti addabaabaayii kana qofa osoo hin ta'in mana nyaatatii fi manneen hoteela adda addaati irratti hoggaa agartan akkuma addabaabaayii kana irratti qophaa'e qophiin gahaan jira. Uummanni ayyaanni kun ayyaana Oromoo qofa osoo hin ta'in ayyaana sablammii ayyaana Itoophiyaa irra dabree ayyaana Afrikaa ayyaana addunyaa ayyaana UNESCO irratti galmaa'e ta'uu beekee haaluma saniin ofitti fudhatee keessummallee kabajaan geggeessaa jira. Jiraataan aanaa 11 obbo Katamaa Nagee irreechi tokkummaa Oromoo itichaa waan jiruuf milkaa'ina ayyaanichaaf tumsa gochuun keessummoota keenya simachaa jirraa jedhan. Simannaa ka tokkoffaa irreechi keenya bara jarraa 150 asitti badee kan nu deebi'e ta'uudha. Ergasii warri fageenya dhufu kan Baalee, kan Arsii, kan Gujii, kan Harargee warri dhufu hundumtuu naannoo kanaan darbanii Finfinnee dhaqanii waan irreeffataniif jarri kun karaatti hin dadhabu, hin beela'uu, hin dhoobatu. Bara isa duraa san namoonni rakkatanii turanii kan bishaan irreen dhoowwatanii suuq irreen jala cufatanii waa baay'ee rakkaa keessa turanii isa laalletti maaliif kan hin qopheessine nama beela'u kana bishaan dhoobatu kana karaatti maan hin qaqqabne jenneeti ofuma wal kakaasne nuti qotee bulaa fi warra jiraatadha kan waan kana qopheessu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun hoteelonni fi reestooraantonni magaalaa Finfinnee hirmaattota ayyaana irreechaa simatanii keessummeessaa jiru. Magaalaan Finfinnee kallattii afraniin seensarratti keessummoota ayyaana irreechaa irratti hirmaatan simatteerti. Daandiiwwan alaabaa abbaa gadaa fi dhaadannoo nageenyummaa irreechaa faarsaniin midhaaganiiru. Qaamoleen hawaasaa adda addaa uffata aadaan faayaman anaa dhufu jechuun abaaboo harka kaa'anii irreeffattoota simataniiru. Hoteelotaa fi manneen nyaataas akkaatuma sadarkaa isaaniin dunkaanas dhaabbatanii mallattoolee Oromummaa leellisaniin bareeduun anaa dhufu jedhan. Hoteelotaa fi manneen nyaataa magaalattiitti irreeffattootaaf simannaa addaa taasisan keessaa tokko reestooraantii fi laawunjii ማርክ አዲሲቲ ለዚህ ዝግጅት ኦልሞስት ከአንድ ወር በላይ ሆኖናል አልፎናል። ቀድመ ዝግጅት እያደረገን ነው ለበዓሉ ከጥበቃም አንፃር እንዲሁም እንግዶቻችን እንዴት መቀበል እንዳለብን ለቤታችን እንግዶች አዳዲስ እንግዶች ይመጣሉ ለነሱ እንግዶች የሚመጥናሉ ብለን የምናስባቸውን እያንዳንዱ ዝግጅቶች ከምግብ ጀምሮ ከመጠጥ ጀምሮ ከአልባሳት ከቤት ውበት አንፃር ከከተማም አንፃር ቅድመ ዝግጅታችን በጥሩ መንገድ እየሄደልን እስካሁን ያለው በሁሉም ነገር ቅድመ ዝግጅት ጨርሰናልና ሁሉም ለኢሬቻ ባህል በሰላም በፍቅር እንድትመጡልን እኛም ቀድመን ተዘጋጅተናልና እንድትመጡልን እየጠበቅናችሁ